nama na kabaju yaani nama jaartii dura kabaju yoo taate ni fuuta anillee siifin jaaladha waan ati jaalatte sanumaafuu karreetteemi eega fuudhuu taate akkuma ati jette sanitti fidii mana kanatti nagarsiisi intalallee ilaaleetiin achi booda akkuma fakkaatutti fuutaa marra. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi kabajamtoota fiyya qaqqaalii jirtu sin jecha alhamdulillah arras sin deebi'eetiin jira. Dhufe gaa'ee isin leenani fatinaadha na wajjin turaan sin jaa. Arras waan qabadee dhufe fireendii Ayimaan yaani haadha mana isaa tan lammaffaa tan inni godhachuu deemu saniin Ayimaaniin fidi jechuun ni deema. Ayimaaniin inni fuudha jeeti duraan afaan namaa fuudhee ittiin jarjaruu maaltutu bultii jalaaquudhaan nagahee jeetiitiin kanii waa hundi gabaasni naagalaa jiru obsee tasgabbaahee if keessa qabee miita namaa tana hin deemu jiyee obsu jira. Ammoo afaan isaarraa dhageetiin jira. Tasliim akkam jettaan anjee akkuma agartan sanitti muciyyoo tana duraaniin jaalachuu ture. Namaan duraan beekuus duraan jaaladhaa. Jaalatti falaguutaati irraa qabamii dhiisuus hin danda'u. Siisniin jaaladhaa haadha ilmootiyaati. Akkam jettaaniin fuudhaan anjeen na gaafate. Anillee achirratti fuudhiin jenneeni nilleen hayyamnee fi an arrallee taatus borullee taatus akka inni anarratti fuudhu hayyamamtuu miti hayyamuufillee hin deemu. Maaliif hin hayyamne ani fiifuu amma dura namarra fuudhuu bakka irra fuudhan san gaheenatti bakkaachaa hin jiru. Sanumaaf ka'e manarra fuudhu naafillee hin taatu nillee hin fadhu. Ammoo inni fuudhaa jechuun jira. Addan waa'ee bunaa fi salleedha. Ani intaluma inni fuudhuu deemu san ta'u osoo nagartuu osoo jaartii isaatti yoo lafa hin beeknellee qilleensa kanarra na beeku mala. Osoo na beektu osoo ilmoo qaba beektu niin heerumeettee jala deddeemtu tana baruuf hin deema. Isaan ammoo jaaladhee fiti osoo hin jenneen intalanillee harkaasiillee hin danda'u akka inni fuudhullee hin fadhu. Maaliif fidiin jaan isaan ammoo akkamittiin fidi jaanni beeytanii? Eeganiin fuudhee itti nama naamusa qabu yoo taate intaltisu nama miskiina yoo taate ni fuutaa himan khalaas anas eega jaalatte waan jaalatti hin dhabini anis haadha mana keetiiti isis ni fuuta dhugaadha shari'aan afur faqaddee akkuma ta'etti fidiin jaan wal beeksisiin jaanii gizii ammoo inni intala san fuudhee naa fide irinti naquuta barbareetti naqeetiin ableedhaan laalisaan lachuutu bakka qabatanii anaas uffatee na laallatee miskiinaa humaan beektu akkuma isaaf gowwume isaaf jaartii ta'e miskiina ta'ee isaa wajjin jira iddoo kanatti ammallee yoon deemita biraa fidellee fuudhellee tasliima humaa hin dubbattu jechuun fuula kee dura taa'ee jechuutu fidiyaa keessa niin fuudha jaa mee dhaluma taamtuutu jaarsi karra fuudhu jaalata miskiinni fadheeyu laaftuun fadheeyu dadhabduun fadheeyu yoo dirqamati taatee harkaa bahee irra fuudhee malee namni jaarsii fi osoo wajjin jiraachuu jiranii osoo ilmoo wajjin qabanii dhalaa biraa irra fuudhu jaalatu takkallee nuun jirtu. Jazaakiyaan deebiinsaa asumaanu talafitiin jaangaa'ee ni fidamuun fiduu addaan baafannaa na waliin turaan siin jaa'a. Daawwattoota qaqqaalii itti rafeetiin ilaalee dhufee jaarsa kiyya abbaa mana kiyyaa Ayimaan kana gammachiisuuf hin deema waan inni jaalateen illee jaalachuun qaba jeetiin murteessi wanni isa dura haasa'u jirullee isinillee quba qabdanii dhageessanii jirtanii sanumaafuu akkaati siin jaaladhaatillee na jaalattaami na feetaami sanumaafuu narra fuudhu deemtaami ammas intala ati silaa fuudhu deemtu sani fedhiitii wal nu barsiisi yoo nama ta'u taate yoo nama nagiyaa nama naafiisii wal qarqabnu taate ni fuutaa siin jaa akkam jetta fiti boru intaluma san fiti. Arrabal tokkoon fuudhu itti saqa kaase garuu sagalee kan na hadda dagaay yoo ati fuute na laalteettee duraayyuu ati fuute na laaltan jechu ture amma intaluma san akka fidduun barbaadan. Intala silaa ma agartaa amma barumaaf ta'isa intalanuma agarta godhumoo bartaa barrakkoon qabu. Laabireen baraanii fuutaa baratillee ni baru fidiin siintii intaluma san. Tanuma alaumaa hojii deemtee maqaa balleessitamaa maqaa keenya xureessita.
أيه بدل الديمتي برجارسة تسليميتو انت لكناتي وجين الديماني فودا جي فودا الديماني جانيرا انت لمسان قبدي من النفدي يوناتاتي نفوتا كم جتا سنة لا أنا سينارة ثلاثة تاتو نفوتا بتي يو أمو isin sun namanarraa kaan jiraami naa olii na caalu taate namni waa waliin caalu yoo bifa bareedduu narra qabaatte ni fuuta. Sanumaafuu intala san baruu fiduu qabda wal nu barsiista. Dhugumaan jechuun jirta arguu. Dhugumaan hin jechu jira. Alhamdulillah yoo dhugaa jiraatte alhamdulillah intala rakkoon qabu intala ni fida wal bartaani inshallah ni fida yoo rabbi jedhe. Baruu fidda. Baruutos baatti yaadini. Laa itti yaaduun barbaachisu. Si gaafa deemni itti yaaduun barbaachisu. Haa duraanuu ni fuudha haala deddeemee si duubarra wanta jechuu irras jeetiin sitti himee ni fuudha jetteemi eega fuudhuu taate akkuma ati jette sanitti fidii mana kanatti nagarsiisi intalallee ilaaleetiin achi booda akkuma fakkaatutti fuutamaan rakkoo qabamaa jaartii isii duraatti nama eeman ana dura tasliim qabaatti na beektu taate ni fuuta jee. nama na kabaju yani nama jaartii dura kabaju yoo taate ni fuuta anillee siifin jaaladha waan itti jaalatte sanumaafuu rakkoon qabu fidi yoo immoo isiin nama akkasiin na kabaju kan taane taate suma jalaa muraan. Alhamdulillah tana taanaan laaftuudha inshallah isis sun akkasi kabajuu anaa godhaawi ati maaliif jechuun alhamdulillah egaa garuma naa eeyyamtee maaliif dubbii rafshaa barree himaana kan maali enneen aatis dubbii godhaa ooluun hin bareedu namni hojii yoo hojii jiraate gammachumaa hojii jiraachuun bareeda. San hundarraa dubbii godhaa yeroo hunda dubbii godhaa ooluu dadhabeeyyeetiin dhugaa jirtu sitti hime illee na hayyamuu keetiif galatoomi. Isiis ta'isii rakkoo hin qabu ati dhugaadhaa haadha mana kiyyaatti siin jaaladhas jibbeetiin kamiin hin fuudha siin jiru. Dhuga jaalalti naqabdii isiirraayis isis ni jaaladha isis ni jaaladha isin lachuu shariyaa waan ayyamteertu waan namni lama fuudhuun sadi fuudhuun hanga afuriitti fuudhuun na dura waan jiraate waan irra baasee miti yoo fuudhes rakkoo hin qabu eegaate na hayyamte galatoomi ta'isii ammoo ati nama isii dura ni himee jiru akka isheen si kabajjee hunneettu san yoo isittillee naatu hima waan jira hundaa'u naan gorsee isillee atummaan isiin hin lolini isillee akkasin tuyne naatti hima naa gorsa san taanaan rakkoon qabu ni fida inshallah yoo rabbi jee baru. Okay yoo deddeebinaa mucaan kee ba'uu jira. Mucaa fuudhemma. Egaa daawwattoota kiyyaa alhamdulillah har'a gammachuun qaba waan yeroo dheeraa eegaa ture alhamdulillah gammachuun guddaa qaba. Eegata Suleyman kan jette inshallah isis fideetiin akkasitti wal barsiisee waan jira hundaa'u sirreessaa du'aayi naa godhaa isilleen du'aayi na cina dhaabbadhaan isin hin jaalladha.